Akkam jirtu hordoftoonni chaanaalii keenya abbaa kana gaan dhuftanii Dr. Durboo Caalati ara kana isinitti himu dhufe waa'ee dhukkuba cobxooti. Dhukkuba cobxoo irratti gaa mallattoolee dhukkuba cobxoo akkaataa inni ittiin daddarbu komplikeeshinii yookaan immoo yoo wal'aanamuu baanne wantoota inni namarraan geessisu akkasumas immoo saaxiltoota isaa fi dhiira moo dubara irraa affeekti godhaa an jedhu irratti waan tokko isinitti himuufan dhufe nu wajjin turaa. Warri immoo chaanaalii keenyaaf haaraa dhuftan baga nagaan dhuftan jenneerraa YouTube chaanaalii keenya subscribe gochuudhaan maatii nu ta'a wanti gara fuulduraatti akka hojjennu akka salphaatti isin bira ga'uuf jechuudha. Hanganuma sagantaa keenyatti nu wajjin tura. Egaa amee maalummaadhuma isaatirraa gaafa kaanu dhukkubni cobxoo maalii kan jedhurraa gaafa kaanu dhukkubni cobxoo afaan Ingiliffaatiin gonorrhea jennaani. Dhukkuba cobxoo or gonorrhea. Gonorrhea jedhamti. Egaa dhukkubni cobxoo dhukkuboota karaa walqunnamtii saalaatiin daddarban keessaa isaan tokkoo fi isaan ijoodha. Karaa walqunnamtii saalaatiin daddarba. Karaa walqunnamtii saalaatiin kan daddarbuudha. Egaa dhukkubni kun kan inni ittiin dhufus baakteeriyaadha. Baakteeriyaa Neisseria gonorrhea jedhamuun dhufa. Neisseria gonorrhea baakteeriyaa jedhamuun dhufa. Dhukkubni kun duratti ispeeshaalii 1970 dura baay'ee chaalenjiingii ture jechuudha. Maaliif wal'aansi isaas baay'een jiru ture waan ta'eef salphaatti daddarba namarraa namatti karaa walqunnamtii saalaatiin wal'aansi isaan jiru kanaaf baay'ee bal'aa ture jechuudha. Haa ta'utii garuu 1970 as dhukkubni kun signifikantili epidemioloojii isaa gadi bu'ee jechuudha. Maaliif qorichi isaa waan argameef gadi bu'ee ture jechuudha. Haa ta'utii garuu immoo erga qorichi isaallee argame dhukkubni kun gadaa bu'u malee rakkoon biraa dhufe maalidha? Qoricha sanitti resistant ta'uu jalqabee jechuudha. Antibiyootik resistaansii develop gochuudhaan still dhukkubni kun hanga ammaatti illee chaalenjiidha jechuudha. Kanaaf hanga ammaallee dhukkubni kun bal'inaan hinuma jira jechuudha hawaasa keessa. Akka duratti yookaan immoo 1970 durarree ta'uu baatu ammarree hinuma jira jechuudha. So faffaca'insa dhukkuba kanaa gaafa laallu dhukkubni kun komaniidha. Ani inni miidhu dhiiras dubaras ni miidha. Both male and females are affected. Dhiirarree dubararree affect godha. Haa ta'utii garuu baay'inaan irra caalatti sammuu dhiirarratti irra baay'ata. Akkasumas biyyoota guddataa jiran keessatti illee dhukkubni kun sababa health service maal wal qabatee bal'inaan argamaa jechuudha dhukkubni kun. So inni biraan mee saaxiltoota isaatti gaafa dabarru dhukkuba kanaaf maaltu nama saaxilaa kan jedhu saaxiltuun inni ijoo dhukkuba kanaa new partnership yookaan immoo hiriyaa haaraa yookaan immoo haadha manaas haa ta'u qaama tarii wajjiniin wal qunnamtii saalaa gaggeessinu haaraan hoo jiraate new partnership kan otoo hin laalamin yookaan immoo dhukkuba sanii qabu wajjiniin wal qunnamtii saalaa gaafa raawwatamu saaxiltuun ijoon isaa jechuudha. So new partnership is one of the risk factor. Inni biraan multiple sexual partners. Multiple sexual partners. Kana jechuun namni tokkichi namoota garaagaraa wajjiniin wal qunnamtii saalaa gaafa taasisu jechuudha. Maaliif namoota san keessaa inni tokko tarii dhukkuba kana qabaachuu waan danda'uuf multiple sexual partners kunis wantoota saaxiltoota dhukkuba kanaati jechuudha. Inni biraan barumsa dhabuun illee yookaan immoo low educational status. Barumsa dhabuun illee dhukkuba kanaaf nama saaxilaa jechuudha. Maaliif namni baay'een hubannoo dhukkuba kanaan qabu tarii akkaataa inni itti daddarbu irratti baay'ee hubannoo yoo hin jiraanne saaxilamuu danda'a jechuudha salphaatti. Akkasumas namoonni immoo dhukkuba HIV qaban baay'ee saaxilamu jechuudha. Dhukkuba HIV fi dhukkubni cobxoon wal support godhu. Namni dhukkuba HIV qabu tokko dhukkubni cobxoo kun mallattoo isaa itti jabaataa jechuudha. Akkasumas immoo namni dhukkuba cobxoo qabu tokko carraan dhukkuba HIV nama biraatitti dabarsuu guddaadha jechuudha. Kanaaf wal support godhu jechuudha jarri.
So kanaan gana hoo jenne mee mallattoolee isaaniitti itti gaafa dabaru mallattooleen dhukkuba kanaa maalidha kan jedhu gaafa laallu akkuma dura isiniin jedhe dhukkubni kun dubaras dhiiras affeekti godha. Dhiira fi dubara irratti sama'u mallattoon isaa gargari. Dhiirota irratti naannoo parsantii 10 irratti mallattoon qabaatu. Dubartoota irratti naannoo parsantii 50 irratti mallattoon qabaatu jechuudha. Infekshiniin kun jiraatetu infekshiniin kun qaama isaanii keessa dhiiga isaanii keessa jiraate garuu mallattoon qabanii jechuudha. Naannoo dhiira irratti parsantii 10. Dhiirri mallattoo qaba almost parsantii 10 jechuun naannoo parsantii 90 mallattoo ni agarsiisu jechuudha. Qabaannaan durboonni garuu hedduun isaanii naannoo parsantii 50 mallattoon agarsiisanii naannoo parsantii 50 mallattoo ni agarsiisu jechuudha. So warri mallattoo agarsiisan mallattoo akkamitti agarsiisu kan jedhuu fi dubaroota irratti tokko vaginal discharge mukoopruulan yookaan immoo dhangala'aa karaa qaama saalaatiin bahu jechuudha. Dhangala'aan kun waan akka furrii kan foolii amma tokko qabuu fi akka adiitti kan deemu dhangala'aan akkasii karaa qaama saalaa dubaraatiin ni baha. Inni sun mukoopruulent vaginal discharge jedhama. Mallattoon isaa inni ijoon tokko isaa jechuudha. Mallattoon inni biraa itching yookaan immoo hooksisuu qaama dubaraa san hooksisuu mallattoo kanatti dabalate jechuudha. Mallattoon inni biraa garaa dhukkubbii garaa gara gadii lower abdominal pain an jedhu. Egaa kana kan jiraatu dhukkubni kun baay'ee qaama hedduu affeekti godha. Qaama sirna wal hormaata dubaraa hunda isaati affeekti godha jechuudha. Qaama hormaata alaatirraa kaasee hanga gadaamessa gahuutti affeekti gochuu danda'a jechuudha. Haa ta'uti garuu bakka ijoon inni affeekti godhu balbala gadaamessaa yookaan sarviiksii affeekti waan godhuuf yeroo akkasii maal jedhama sarvisaayitis waan jedhu fidaa jechuudha. So yeroo sanii olitti ol darbirree garaa dhukkubbii waan akkasii kun jiraachuu danda'a jechuudha. So inni biraani dhiirota irratti akkuma nama jedhe naannoo parsantii 10 mallattoon qabanii warri mallattoo qaban immoo tokko urethral discharge waan jedhamu. Urethral discharge jechuun karaa qaama saalaa dhiiratiin dhangala'aan akka adii bahu jechuudha. Otoo namni sun hin beekin fincaan wajjin osoo hin taane otoo namni sun hin beekin karaa qaama saalaa dhiiraa isaatiin dhangala'aan akka adii ni bahaa jechuudha. Inni sun urethral discharge jedhama. Inni biraan pain on urination yookaan immoo dysuria yeroo fincaa'u isa dhukkubaa jechuudha. Yeroo fincaa'u isa dhukkubaa dhangala'aan hin bahaa. Akkasumas immoo testis yookaan immoo cidhaanitti gaafa darbu testicular pain yookaan immoo dhukkubbii cidhaan dhukkubuu fi akkasumas dhiita'uu illee danda'a jechuudha. Akkasumas immoo xannacha piroosteetii fa'aa kan bira hangahu yoo ta'e dhukkubbii karaa muunnee jiraachuu danda'a jechuudha. So kun inni akkasumas bakka biraatti illee yoo faffaca'uu danda'a jechuudha. Fakkeenyaa even qoonqoo keessatti illee haalli itti mallattoon agarsiisuu danda'a. Keessattuu namoota darbee wal qunnamtii saaraa kalaa afaanii taasisan keessatti oroo faranjaayis yookaan immoo faranjaayis develop gochuu danda'u jechuudha. Yeroo akkasii qoonqoon nama sanii dhukkubuu faallee danda'a jechuudha. Kanaaf mallattooleen ijoo dhukkuba kanaa isaan kanniini amma biraan ilaallu waa'ee rakkoolee isaati. Rakkooleen isaa immoo maalidha? Rakkoolee wajjin complications kan nuti jennuun dhukkubni kun otoo wal'aanamin yoo hafe maaltu nu mudata? Otoo wal'aanamin yoo nurra ture jechuudha. Tokko pelvic inflammatory disease kan jedhamu nu mudachuu danda'a. Kun usually dubarootaa fi pelvic inflammatory disease kun gaa infectioniidhuma kana ta'ee fiixee balbala gadaamessaatii olitti ol darbee gadaamessa balbala gadaamessaa affeekti kan godhu jechuudha. Inni kun gaa yeroo dheeraadhaaf dhukkubbii garaa kara gadii dhukkubbii garaa itti fiduu danda'a jechuudha. Inni rakkoon inni biraa infertility yookaan immoo maseenummaa. Wantoota maseenummaadhaaf nama saaxilan keessaa inni ijoon dhukkuba coobxootii jechuudha. Maseenummaa kana jara lachan irratti hin fidanii jalqabaa dubara irratti siniin jedhee isa kana garuu dhiira irrattis dubara irrattis maseenummaa fiduu danda'a jechuudha dhukkubni kun. Rakkoon inni biraa chronic pelvic pain. Chronic pelvic pain jechuun dhukkubbii huffaatti karaa huffaa kana lower garaa kara gadii karaa pelvic painii yookaan immoo karaa huffaa kanatti yeroo dheeraadhaaf dhukkubbii miirri dhukkubbii itti dhaga'amaa jechuudha. Chronic pelvic pain. Akkasumas dhukkubni kun PID kun faa yoo ta'u wal'aanamin hafe infekshinii hamaa yookaan immoo sepsis waan jedhamutti
nama geechuu danda'a jechuudha. Sun immoo hanga nama ajjeesullee deemuu danda'a jechuudha. Rakkoon inni biraa dhiirota irratti qabu dhiironni urethral stricture waan jedhamu isaan mudachuu danda'a jechuudha. Urethral stricture. Urethral stricture jechuun namoota dhukkuba cobxootiin duraan qabanii beekaman yeroo san urethraan isaanii madaa'ee gaafa fayyu sababa dhukkuba kanaatiin madaa'ee gaafa fayyu godaannisa horataa jechuudha. Godaannisa yeroo horatu san immoo ujummoon urethraa kan bakki godaannisa horate sun ni dhiphataa jechuudha. Yeroo akkasii namni sun fincaa'uu dadhabaa jechuudha. Kanaaf fincaan dhoowurree danda'u garasitti illee geechuu danda'a jechuudha. Kanaan kunniin rakkoolee dhukkubni cobxoo otoo wal'aanamanii yeroo hafan nama mudatu jechuudha dhiiraaf dubara keessatti. So inni biraan fi ijoon ittisa isaati dhukkuba kana akkamitti ittisna kan jedhu dhukkuba cobxoo akkamitti ittisna. Egaa haalatti dhukkuba kun nu qabu yoo beekne dhukkuba cobxoo ittisuun baay'ee nama rakkisu. Maaliifin tokkoffaa akkuma dura isin jedhe dhukkubni kun karaan inni ittiin darbu dubbadheen jira. So karaa sanarraa avoid gochuudha jechuudha. Dhukkubni kun karaalee HIV ittiin daddarbaniin illee daddarba waan ta'eef karaalee sana avoid gochuudha. Walqunnamtii saalaa qaaman beekamne yookaan immoo nama beekamne wajjin taasisuu dhiisuu keessattuu nama mallattoo qabu wajjin taasisuu dhiisuu hiriyaa baay'isuu dhiisuu fi dhibin namootuma wajjin jirurree ta'ee koopilii dhumti wajjin jiranuu dhiiraf dubarri otoo wajjin jiranuu namni tokko yeroo mallattoo agarsiise battaluma san otoo walqunnamtii saalaa raawwatin sa'aatuma mallattoo ofirratti argatsanii kaasanii gara mana yaalaa deemuudhaan isaan lachanuu wal'aansa fudhachuu qabu jechuudha. Inni mallattoo qabus inni mallattoo hin qabnes wal'aansa fudhachuu qabu jechuudha. Sanboota garuu haga mallattoo sun badutti walqunnamtii saalaa raawwachuu hin qabanii jechuudha jarri kun. Yoo san hin taane ta'e itti deebi'a jechuudha. Kanaaf kana gochuudhaan akkasumas immoo dursanillee yeroo gaa'elaatti seenuudhaan dura akkuma dhukkuba HIV fi dhukkuba biroo laalaman dhukkuboota karaa walqunnamtii saalaatiin daddarban baay'isaa dursanii ilaalamuu barbaachisaa dhukkuba HIV qofa osoo hin taane. Kanaaf sassan yoo godhame dhukkubni kun ittifamuu danda'a jechuudha. Kanaaf gaarraa kan uummanni isinitti muu dhufe I think waan tokko irraa hubattu jedhee yaada. Isinis viidiyoo keenya yoo jaallattan like gochuudhaan nu bira dhaabbadhaa. Fayyaa ta'aa.